السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا صالحة امتوب جرتو نغا كيساني الحمد لله. اغا هرس من لما مقالا جمع كيسا سنيف قبل دفين جرا من نجل قبا منو مارجتان كندا ان شاء الله قتي من كنا كاريسا سفرسا كولو من إلالو تا سندرات تقرو وروني channel كنا فهارياتا تاني سبسكرايب قد ماتي كينيا تا ان شاء الله وانتوتا غرغرا انفورميشني غرغرا بيه كيسا غتي لفا غتي مشالي غرغرا ان شاء الله channel كنا رتسنيف دياتا akkasuma like share gochuu hin dagatina. akkasuma warroonni mana lafa barbaadan keessaan dubbisa manni lafti jira baay'eetu jira. garuu yeroo hunda YouTube irratti maxxansu garii YouTube irratti eegdu an garuu yeroo baay'ee YouTube irratti maxxansu kanaaf inshallah keessaan dubbisa namoonni tikikkileenya mana bitachuuf karoora qabdanu jechuudha. warri kaani zimjattanii naman amaasinaa jechuudha. namni yeroo waan tokko hojjetu hojiidha jedheetti seena malee hojii dhabee yookiin yeroo itti dabarsuuf miti. kanaaf zimjattanii nama lafaasistanii baay'ee nama deemsistanii kaatanii salphumatti yaada keessaniin jijjiirinaa jechuudha. namni tokko waan irratti karoorfatee irratti muratee jedhetti namallee kakkaasee namallee ajajata malee zimjedhee waan yaada isaa argitanyaan godhinii fi nama taabsuun gaarii natti hin fakkaatu. egaa akkuma argaa turtan manichi kana fakkaata. kaareen isaa 300 foyi dagadheen jira. viidiyoon kun illee erga nu waraabee xiqqoo jedhee jira. kanaaf 300 foyi akka ta'e nan beeka, garuu 3 meeqa akka ta'e nan dagadhee. inshallah namoonni bitachuu barbaadan keessaan na dubbisaatii tikkileenya kaaree isaa isiniifan himaa. egaa manicha akkuma argaa jirtan kana fakkaata. waan baay'ee irraa sirreeffamullee hin qabu. yoo xiqqaate akkuma barbaadan xiqqoo gosa barbaadanitti sirreeffachuu malee. egaa gatiin mana kanaa miliyoona 1.3 waan akkasiiti. waliigaltee xiqqoo qaba. safarri isaa safara firistaalii jedhamutti argama. inshallah namoonni mana kana bitachuu barbaadanii keessaan na dubbisa. egaa manni lammaffaa immoo kana fakkaata. manni lammaffaa isa kanadha. qorqorroon isaallee adaamaa qorqorroodha manni kuni. akkuma argitan manichi kaareen isaa 170 kaaree 170 irratti argama. safarri isaallee safaruma mana hammaati. manni ammaa kun irraan gadee mana kanaati. safaruma firistaalii jedhamu jechuudha. egaa namoonni bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa keessaan na dubbisaa. amma kara gibbii keessa ol seenutti jirra. ibsaanillee bishaanillee qaqqabeera jechuudha safara kana. kanaaf namoonni bitachuu barbaadan keessaan na dubbisaa. akkuma argitanii kana fakkaata. kaaree seetu xiqqaate malee manichi egaa haa ta'u gatiidhumaan wal madaalaa. yeroo hammaa kana manni lafti baay'ee tokko rakasee jira gatiinsaa. kanaaf namoonni bitachuu barbaadan egaa keessaan nu dubbisaa. mana lafa YouTube irratti maxxansaan jiru, garuu baay'eetu harka jira lafti manni. kanaaf keessaan na dubbisaa namoonni tikkileenyaadhaan mana bitachuu barbaadanii. egaa gatii mana kana 1.4 waliigaltee qaba. inshallah namoonni bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa. hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.